Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftootaniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyoo galatu. Egaan kun guyyaa irraa kanas wanta baay'ee tokko isin fayyadu isin gargaaru isiniif qabadheetii dhufe. Guyyaa irraa kana immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti akka bilbila keessan irraa egaa sagalee garaagaraa yookiin kilaasikaalii garaagaraa sirboota garaagaraa fi akkasumas immoo wantoota barbaadanii yennaa bilbilli isiniif bilbilamurraa akkamitti akka irra kaachuu dandeessan yookiin ringitoonii jechuudha. Ringitoonii babbareedaa jechuudha. Baay'een keessan egaa sagalee gosa tokko dhaggeeffachuun isin jibbisiisuutiin ni mala waan ta'eef sagalee gosa garaagaraa mimmiidhagoo ta'anii akkamitti akka argachuutii dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'an isiniin jedha. Egaan kanneen guyyaa irraa reefu gara chaanaalii kootti dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaa naftan anaa dhufu isiniin jedheera. Chaanaaliin koo OTSL kan jedhudha. Chaanaalii koo kana subscribe godhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo gaa appilikeeshinii namoonni baay'een keessan innaan isiniif viidiyoo jedhu aappii eessanuuf keessee miira hin agarre jettu garuu baay'een keessan kunootti iddoo kanadha jechuudha. Description jechuun description namoonni hin beekne yoo jiraattanii fakkeenyaaf akka kanatti yoo viidiyoo kana ilaalaa jirtu ta'ee barreeffama viidiyoo kana irra tuqaastu jechuudha. Kunootti description argachuuf barreeffama viidiyoo kana innaa isin tuqtanii as jalaati aappii argachuuf as tuqaa jedha barreeffama jechuudha. Kunoot bifa kanaatiin saniin booda innaa isin kana tuqtanii haala kanaatiin browser isin filachiisa kan barbaadaniin galtanii haala kanaatiin gara websaayitii kootii innaan isin fideeti jedhu bifa kanaatiin salphaatti haala kanaatiin isin baasa achi booda daawunloodii godhachuu qofaadha jechuudha. Yoo barbaadan Play Store irraa buufachuuf kana tuqtu yoo barbaadan immoo Google irraa daayirektii buufachuuf kana tuqtu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii guyyaa irraa illee egaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'ee waan jiruu fi salphaatti galtanii kun asirratti daawunlood godhachuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Egaan jalqaba appilikeeshinii kana qabaachuuti qabdu jechuudha. Aappii kana egaa akkuma isinitti himee karaa Telegram chaanaalii koo illee argachuutii ni dandeessu. Chaanaaliin koo maqaan isaa OTSL kan jedhudha jechuudha. YouTube wajjin kan wal fakkaatu. Warri Telegram chaanaalii kee barbaannee dhabne jettanii bifa kanaatiin barreessitanii yoo sarchii gootan ni argattu jechuudha. Egaan ergi daawunlood gootanii keessoon appilikeeshinichaa baay'ee tokko salphaadha itti fayyadamaa fi baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada. Jalqaba gaafa bantan haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Sagalee hedduu mimmiidhagoo ta'an of keessaatii qaba. As keessatti egaa sagalee kunoo bifa kanaatiin bukkee kanarraatii filachuudhaan irra kaa'achuu dandeessu. Egaan kun akkuma agartanii jechuudha. Sagalee gosa garaagaraatu jira jechuudha as keessa baay'ee jechuudha. Kanaaf filachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa fakkeenyaaf ringitoonii irra kaachuu yoo barbaadanii sagalee isinitti tole irra dhufuudhaani fakkeenyaaf sagalee kanarra yoo kaachuuti yoo barbaade al tokko qofaan an tuqa jechuudha. Bifa kanaatiin al tokkotti fennaa itti tuqu kana keessa na fida jechuudha. Bifa kanaatiin achi booda iddoo kanarra erginee na fideeti jedhee fakkeenyaaf iddoo kanarra suuraa kanarra yoo tuqtan wallpaper irra akkasiin kaa'atanii fi illee isinii fayyama jechuudha. Kunootti amma kun chaarjii illee isin jalaatti fixuutii ni danda'a ringata. Garuu amma fakkeenyaaf gara boodaa deebi'ee ringitoonii irra yoon kaa'achuuti barbaade alarmii irra kaa'achuu yoon barbaade akkasumas immoo wantoota garaagaraa irra kaa'achuu yoon barbaade wanti gochuutii qabu kunootti ishee kanarraan tuqaa jechuudha. Kanarra innaan tuqeeti jedhu bifa kanaatiin ringitoon kan jedhu ni jira. Notifiikeeshinii fi alarmii kontaakt kan jedhu jira waan ta'eef nama barbaadan qofa addatti waamsisuu yoo barbaadan fakkeenyaaf nama isin jaallattan tokko yennaan isiniif bilbilu qubaatti inni sagalee kan biraadhaan akka isiniif waamu gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isa gochuudhaaf kunootti kontaakt kan jedhu kana keessa seenuudhaan salphaatti nama barbaadan sanarra kaa'achuu qofaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Inni kan biraan yoo ringitoonii irra kaa'achuu barbaadan ringitoonii irra daayirektii kunoo kana tuquudhaan ringitoonii irra isiniif ta'a jechuudha. Ayyamanii kennituufi achi booda gara booda deebuudhaan haala kanaatiin ringitoonii irra kaa'atanii jirtu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko itti fayyadamaaf salphaadha. Kun egaa akkuma agartanii sagalee hedduu of keessaatii qaba. Anama yeroo nan gahu waan ta'eef isin galtanii ilaaltanii baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada. Egaan daawunloodii godhatanii itti fayyadamuutii dandeessu. Sagalee gosa garaagaraatu jira jechuudha kanarra. Egaan meeseejiif illee kan isiniif ta'ullee ni jira jechuudha asuma keessa. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaan akkuma sila isinitti himee karaa Telegram chaanaalii kootii fi weebsaayitii koorraan isiniif kaa'ee waan jiruu fi qaxxaa linkii isaa description jala argattanii waan daawunlood godhachuu dandeessanii fi itti fayyadamaan isiniin jedha. Yeroo itti aanu deemnee galagaruutti nagannaaf turaa sinan jaalladhaa sinan kabaja. Bye bye.